Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan irra nu hordofaa jirtan sagalee ummata Oromoo. Arrah ajandaan keenya oduu gammachiisaa oduu gammachuu kan ilma namaatiif hawaasa Oromootiif fakkii taatu san qabannee dhiyaan waan ajaa'ibaa kan fakkii namaaf tahu obboleeyyan keenya ilmaan alaa qalloo bareentoo dameen magaalaa Riyaad fakkii ummata Oromoo hawaasa Oromootiifis kan tahu waan ajaa'ibaa kan hojjetan arra asumaan gurra isin buufna akka nu hordoftan. Ilmaan alaa qalloo bareentoo dameen magaalaa Riyaad obboleeyyan keenya kan alaa qalloo damiina Sheekh Yusuf Yohawu Abbaa Gadaatiif mana bitanii fi biyyatti qulfii laachuu irratti odoonii fi kana qofa irratti hin oolin hawaasa Oromoo kan waliigalaa afeerratanii achitti hawaasa Oromoo kan waliigalaa kana yeroo afeerraa tanarratti gameeyyii qabsoo kanneen gartee ummata Oromootiif yeroo dheeraa akka daasporaa biyyoota kana keessatti hojjetan odoo gartee gosa tanaa fi taanii hin jiin ilmaan Booranaa fi Bareentoo bakka san irratti afeeranii abbootii gadaa hunda achitti badhaasa tokko lama odoo hin jiin guutuu isaanii adda addaan badhaasan. Maatiin keenya Sheekh Abdurrahman Daamaa akkasumas Sheekh Mahammad Daawit harka wal qabatanii koree irraa fuudhanii akka sheekamoota gabbachiisan haamilee keessatti qaala garuu kana akkamitti kana haamilee keessatti qaala. Namni kurtuuniyaa keessan gara rabbiitiin fadhaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awo rabbi isna milkai. Rabbi isna gammaki. Dunia akhiratti mana isni hajar rabbi. Rizqi daltu isin bira haqa. Dini apa itu dulu hamile oke nama benar bukan nama Jamal Yusuf toko-toko menjadi wali ibadati Damina cendele hamile apa kita akan ngajin cendele balasa anak tuh saya jualnya ala kayu Barento Oromo sih hamile aku sudah pada sini benar-benar untuk kamu selalu saya Sheikh Mahammad Daawit Jamila Humpana Barento betul betul Muhammad Daawit hamile nikah hamile dunia pedalaman anak Allah Barento Oromo hamile
Sheikh Ahmad ta'a baay'ee galatamee harkaa nuti. Badhaasni kan qophaa'e akka Itiyoo Murawwaa bareeddoo Oromootiin qophaa'e. Hamilee kana Siraajoo Haasim akkuma dhufe Sayyidii keenya gaafatu jiraata keessatti achii qabnaa as jiraatu baatuuf badhaafamuu qabaadha. Kanaaf kan itti aanu qabsaawaa Oromoo Jabeessa Abdulhalim Haji asitti rasmata Abdulhalim Haji Hamile wayyaanee geggeesse Sheikh Abdurrahman Dawa asirra Sheikh Abdurrahman Dawa hamilee nuti fakkaata badhaasa kana harkattee ishee ijoollee federaaleen alaa qallee daree Oromooti hamilee hamilee kana Sheikh Muhyiddin Sharif Allahu Akbar obboleeyyan keenya kabajaadhaan kaasee keenya badhaasa isaa maqaa kun gammachuu keenya namni abbaa isaa itti gurguramatee jirutti fakkaata. Kanaaf waa malee bal'inaa yeroo tokkoon Sheikh Yusuf eenyu kan dhufe amma gara ormaatti isin jiru Sheikh Yusuf Ismail Ibro Dalet abbaa isaa Ibro Dalet Alaisan Asha Jamila pada saat perbuatan adalah karena pada saat perbuatan bisa dalam jangan kalau kita kita apa tahu apa itu amso orang yang disuka orang itu jangan karena tugas person nama kita itu berbalik ini dia pada saat sengketa di akhir ada disuka orang itu bisa gara hawaasa irraa afaan dabalalee deebi'e. Kanaaf bara meeqa hawaasa kan akka tajaajilu asirratti nama namanni yoo isin rakkise bara 38 hawaasa kana tajaajilu jechuudha. Kanaaf bara 38 hawaasa kana tajaajilee badhaasni ilmaan alaa dhalloo badhaasan kun akka biyyatti itti dhiqaatu. Garuu boonni sammuu kanaa hawaasa tokko keessatti hawaasa bara kanaa kan tajaajilu jechuun adda nama bitaadha beekamate jiru kunna. Kanaaf namoonni bakka kanatti bittanii gammachuu tokkoon hin qooddattan irra deebi'ee maqaa ilmoo raamasiifi maqaa koree jiraawwachiisuu bakka kanatti yaamanii badalee dhuftan isin jechuu barbaada. Inni dabalataa namoota manguddoota akkanaa kan gartee
ummata Oromootiif xiqqeenya isaanii irraa ka'anii tola ooltummaa ummataaf hojjetan galata isaanii hin irraanfatinaa fakkii asirraa fudhadhaa akka inni fi manguddoota keessan galata oolchitan asumaan isiniif hawwina. Waltajjiin amma asirratti argaa jirru tuni waltajjii obboleeyyan keenya kan alaa qalloo qopheessanii hawaasa Oromoo guutuu walitti yaammatanii asirratti badhaasa adda addaa badhaasa damiinootiifis akkasumatti gameeyyii ilmaan Oromoo kan qabsoo Oromoo keessa turan kan daaspooraa keessaafuu jiraattoota magaalaa Riyaad akkasuma ifi qeeroon odoo irraa hin hafin badhaasa adda addaa badhaasan akka obboleeyyan keenyaa kanatti jaalala gartee manguddoo ifiitiif qabaachuun rabbiilleen gartee khayrii namaaf yaada obboleeyyan keenya kan gartee waan kana qopheessee koreen hojiraawwachiistuun hedduu haa galatoomanii ummata Oromoo hundaaf wanni kun haa ta'u jennee asumaan gartee nama hundaafuu dhaamna galatooma kan irraa nu hordofaa jirtan sagalee ummata Oromoo galatooma. Karraan hordofaa jirtan sagalee ummataa sagalee ummata Oromoo ummataa sagalee ummata Oromoo yuutuubii keenyaa fi gama feesbuukii fi gama tiwiitariitiinis sabskiraayib laayik sheer godhuun maamiltoonni keenya nun dagatina sagalee hawaasaa sagalee ummata Oromoo.